har kame keessan kabajaadhaan isin gaafanna achiin booda warri olii gad deemtanii jidduu kana gadi nuu dhiiftu jechuudha. Sisa kita namni dhufu duubarraan haa ta'u jettanii warra toora iddoo iddoo keessa
iddoo keessa hiriira teessuma keessaa qabadhaa. Warri teessoo irra teettanis maqaan afamee jira. Akka yaa'ii aadaatitti gara nagadi buutanii yaa'iin akka milkaa'uuf duuba kanaan nu balleessanii teessan jechuudha. Asta kau dulu.
मोबाइल यो छ बोल्दै छ Dabarsa
bulchiinsa aanaas. Uummanni kana dukkaana nu dachaa ta'a yeroo tokko warri raasaa kana keessa deemaa ta'uudhaan hedduu keessan nu qabadhaa sirna itti aanu gaggeessina waan ta'eef. Ibrahim Bakawari kita maju.